Laki lukna dibaya jolle jedinaan jettanire dubbina bultu jechuu sanarraa dhiisaa male naan immoo maaltu dibare beektuun bitaa nagalee ajolle inni tokko ijaaruuf kaata keenya ni tokko dhiiga balleessee baduu fiiga inni tokko yoo fayyuuf jedhu keenya ni tokko dhiiga ajolle kana yaada yeelala eessaan rafee bula kanu diboto jiru maalishen walibani maalishen walqodani walif yaado ta'uni baaratti matoo walif dabaluun kun maalime humna wal'uun kuni hagamuun nun deemsisu hawaashuun nun ceesisu yaa ijoollee maaloo daawwattoota keenya daawwattoota ODM akkam jirtu nagaa keessanii har'a qophii mata duree addaa tokkoon isinitti dhufaa yeroo gabaabaa Dr. Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo wajjiniin dhimma meedikaal dooktarummaa isaanii dhimma irratti isaan ispeeshaalaayiz ta'an utuu hin taane har'a dhimma afaanii keessaa dhimma afaan Oromoo irrattanii gaaffii isaan muuxannoo isaan umuriidhaanis ta'ee qabatamatti immoo hojii hojjechuudhaan keessatti hojii hojjechuudhaan ta'ee qabanii irraa qooddanneetu nummoo dhaloonni amma jiru kun afaan keenya guddisuu afaan dhaala darbaan darbarsa nu bira ga'e kana gatii baay'een itti baafamee nu bira ga'e kana attamitti dhaloonni har'aa kun immoo guddifanna qabannee kunuunfanna kan jedhu irratti haasaa isaan faana gochuudhaafanii toora irratti waammadhee Dr. Dagaa har'a immoo isin wantoota baay'eedha kan isin tuttuqxanii kana durasii meedikaal dooktarii utuma taatanii jirtanii afaan Ingiliziin yookiin afaan biyya Noorween ta'anii barsiisuurraa gara afaan keessanitti deebistanii yeroo darbe kutaa darbe keessatti waa'ee maamoo mazammir respiratory system akkas jettanii yaadannoo akkasii qopheessetan afaan keenyaan barsiise waa'ee sirna argansuu yookiin argansuu inni respiratory nuti sistemii immoo sirna ni baranne egaa barumsa gadaanaa godaa keessatti sana barsiisaa turtanii dirree deemtanii sana immoo kan gootan afaan keessanii isinoo dooktara afaan addunyaatiin barattanii afaan Ingiliziitiin barattanii gara afaan Oromootti fiduun maaliif barbaachise dooktar? Fayyaa ta'e gaaffii gaariidha. Afaan addunyaatiin afaan Ingiliffaatiin yoo baradhe iyyuu afaan kun afaan Oromooti. Tole. Afaan ittiin dhaladhee ibsaa tissee ittiin mana barnootaatti gimbiitti illee kutaa keessatti afaan Oromootiin walii ibsina jedhee afaan kana jaalladha jechuudha. Afaan keenya bara. Oromoodhaa fi afaan Oromoodhaa kan isaati jaallachuu. Kana lagaa iyyuu kan qubee saabaatiin qubeen isaa meeqa ta'a inni gara 100 wayii miti. Dhuguma. Isa iyyuu hin baranne miti. Isa iyyuu reebamaa fa'aa arrabsamaa fa'aa baranneera. Kan keenya immoo maaliifitu gatiin kenna. Kanaaf afaan Oromootiin barachuun afaan Ingiliffaatti kan barreeffame illee gara afaan Oromootti hiikanii ijoollee barsiisuun. Mee ilaalime anaatoomii baayoloojii keessatti baratu anaatoomii immoo meedikaal iskoolitti hedduu barbaachisaadha. Yeroo waggaa tokko dhufate anaatoomii sana barachuun waggaa tokko dhufate jechuudha. Isa kana kaatee sadarkaa yuunivarsiitii baratta. Isa kana yoo afaan Oromootti ittee ijoollee kutaa sadaffaa barsiisuu dandeessa jechuudha anaatoomii. Beekumsi suni gaafa afaan keessaniin ta'uu gaafa afaan ofiitiin ta'uu amma anaatoomii kuma isin jettan anaatoomii waan anaatoomii paartuu jedhamee gara qaama namaa kana tokko tokkoon fecha'anii inni iyyuu baay'eedha waan nama sammuuttu memoraayiz godhanii qabatanii miti dadhabsiisa. Barataa meedikaalii ta'uu baatus kitaaba anaatoomii nan beeka.
waan xinnoo irraa hin dubbifna. Egaa beekumsa silaa gubbaa sanatti dhaqnee arginu goodatti argannaa jechuu keessan. Akkasirratti. Gaafa afaan ofiitiin. Gaafa kutaa tokkotti illee ijoollee barsiisuu dandeessa afaan keetiini. Buusaa qaama keenyaa kana afaan Oromootiin beekna miti. Isa hunda isaa hin beeknu bara. Hin beeknu. Isa kana yoo hirqaama jennan waan haa ta'u miti. Hirqaama kana yoo afaan Oromootiin ilaa kun kana jettee barsiiftee ijoollee isa yuunivarsiitiitti barattu sana ijoollee gara gadii kana barsiistee dhuunfachiisuu dandeessa afaan keetii. Bu'aan afaan keetii kana jechuudha. Beekumsa isa yuunivarsiitiitti argattu kana yoo afaan Oromootti Ingiliffaa irraa hiikamee yookiin kitaabota adda addaa irraa hiikamee ijoollee yoo barsiifte ijoollee beekumsa anaatomiidhaan dhuunfachiifta jechuudha. Akka fakkeenyaatti tansiifata. Waan ajaa'ibaati. Kanaafi afaan ofiitiin barachuun afaan ofii dagaagsuun afaan ofii irratti cichanii kan koo ta'anii kunuunsuun barnoota isa gubbaadhaa ta'e kun samma teekinooloojii amma jiru kan afaan Oromootti itti ijoollee barsiifata jechuudha. Beekumsa isa dhuunfachiifta jechuudha. Kanaaf bu'aa guddaa qaba. Afaan ofiitiin barachuun. Haala aadaa, eenyummaa, seenaa wajjiniin immoo akkamiin wal qabata muuxannoo keessan irraa kaanee bara durii na yaadadha xiinxalaa kutaa tokkoffaa keessatti kennitan keessatti sababa afaan kanaatiin mudannoolee qabdu turtanis. Bara sana keessatti afaan kana dubbachuunis hammam akka inni nama tuffachiisu dubbataa turtan. Haala kamiin namni gaafa afaansaa fayyadamuu jalqabu gaafa bara ce'umsaa keessa isin qaamaan turtanii achii booda hammam dabalee eenyummaa ofii akka yeroo darbee kutaa xiinxala keenya kutaa raffaa keessatti natti fakkaata. Dirree dhawaa kan jirtu dubartii tokkotti dubbannaan lakki ani akkasi kaa maalan danda'a akkas na hin jedhanii jette gaafan immoo lakki aniyyuu dooktora Oromooti. Akkas jedhe naan jedhii ati qixxee namaati jettanii dabarsitanii wannaa jettan. Mee haalatti afaan. Dirree miti inni Finfinnee Bilaak Laayiniitti. Na of kolchaa Finfinnee keessatti. Finfinnee keessa teessee egaa ani nama akkasiiti yookiin afaanuma yeroo sana jedhameeni ani gaallaadha kaa maalittiin beeka. Kanammoo abashoonni ati namni akkasii homaa hin dandeessu jedhaniiruun gaallaan jedhan. Afaan ofii itti fayyadamuun hagam gara eenyummaa fayyaa ofii fayyaa aadaa ofiitti hammam nama butuu danda'a jettanii ibsitu attamitti immoo wal qabata. Wal qabata aadaa wajjin aadaa kee kan itti ibsitu afaan Oromootiin afaan keetiin malee afaan aadaatiin afaan kee aadaa kee yoo ibsite bu'aansaa gadi bu'a gatiinsaa gadi bu'a. Faranjii illee aadaa kee baree dhufee afaan faranjiiti afaan Ingiliffaati yoo Oromootti hime afaan Ingiliffaati yoo Oromootti hime amma Oromoon afaan isaatiin aadaa isaa himuu hin ga'u. Waama baree taanaan hin ga'u. Inni taa'ee dhaggeeffatus dhageetti kennuuf xiyyeeffannaan kennuu isaa afaan Ingiliffaadhaan aadaa Oromoodhaa Oromootti himu. Afaan Oromootiin aadaa Oromoo yoo Oromootti hime irra fedhii godhatee dhaggeeffata Oromoon malee kanaaf afaan aadaa sanatti walitti hidhatee jira jechuudha. Barbaachisummaan isaa afaanii kan aadaa wajjin walitti hidhatee jira. Akkasittis immoo dagaaga. Afaanis aadaan sunis yoo waliin deeme dagaaga. Baay'ee baay'eessa. Yoosi amma isin akkasii yaaddanitti gosi barnoota hundumaallee utuu hin danda'ama ta'ee gara afaan Oromootti injiinaringii haa ta'uu, saayinsii haa ta'uu, ji'oogiraafii haa ta'uu, fayyaa haa ta'uu, wantooti hundumtuu wanti gosa barnoota addunyaa kanarraa gara afaan keenyaatti utuu dhufee Oromiyaa guddoo keessatti afaan akkasiitiin utuu kenname
hin fayyada jettaniiti kan isin yaadaa jirtan. Caalatti fayyadamale maaliifi amma afaan Ingiliffaadhaan murtii waa tokko dubbiftu yookiin immoo namni barsiisu jechoota isaa yoo hin beektu ta'ee dikshineeriitti fiidda. Akkasi. Dikshineeriitti fiiguun sun immoo yeroo hin sirfatamutti gammadu barbaaddutti. Dhuguma. Afaan Oromooti ta'e garuu yoo wanta haaraa afaan Oromoo jechoota adda addaa kun yoo dhufe iyyuu dafee sii gala akkaataa itti namni ibsu sanarraati jechooti sun maal akka ta'anii sii gala gara dikshineeriitti hin fiiddu jechuudha. Fiigalee kanaafi baay'ee nama gargaara malee utuu afaan Oromootti hiikamee hundumti isaa egaa afaanni kan afaan Oromootiin jirre afaan alagaa irraa kan ergifatanis immoo jira mitiire. Kun amala afaaniiti eeyyee. Amala afaaniiti sintuu beeka warra afaanii. Eeyyee. Inni kun daba hin qabu kompiitara ammaa aniif isinitti gargaaramaa jirru kanaanii yoo maqaa kooyin gooneetti uumuu nu rakkisee kompiitara jennee yoo gargaaramne kun amala afaaniiti. Isaanis yoo barbaadan jecha kan keenya fidanii afaan humti Ingilizii kun afaan Ingilizii qofa miti. Afaan yeroo dubbatanii namoonni iyyuu afaan diqaalaadha. Afaan gosa hundarra walitti funaannatee afaan ta'ee bahedha. Exactly. Afaan of danda'an biyya lafaarra. Sirrii. Amma kan anaatoomiidha waa'ee fayyaadha kan anaatoomiidha. Jechoota afaan Oromootti kan hiike Dr. Eeliyaas Abarraati. Tole. Kitaaba guddaa jira mana bira. Dr. Eeliyaas Abarraa Fiinlaandii jira. Tole. Isatu anaatoomii kana jechoota kana afaan Oromootti hiiksi dhiba. Akka gaarii ibsu. Ajaa'iba. Egaa erga waan akkasii kana argadheen waan godhee kitaabichuman immoo kitaaba afaan anaatoomii kana hiike jechuudha. Walitti waan godhe. Waan ajaa'ibaati. Namoonni tokko immoo yoo afaan keetiin ammayyuu xiinsammuu cabsuun hin hamne biyya sana keessatti afaan Ingiliziitti yoo jabaattee addunyaadhaan dorgomta malee afaan naannoo kee jirtu kanatti yoo wannoo jette yoo fakkeenyaaf mees afaan Ingilizii iyyuu dhiisa. Afaan Oromootiin barattee federaala keessa iyyuu dhuftee hojii carraa hojii hin argattu. Kanaaf afaan kee siin fayyadu. Afaan kee naannootti si hambisa. Jedhanii yeroo itti har'allee sammuu dhalootaa keessa waqarantu jira. Kanaaf dhaamsa akkamii qabdu? Afaan alagaas hin baratinaa hin jennu hin barnu. Afaan kee jabeeffadhuu jenna malee afaan alagaas illee hin baratinii hin jennu. Afaan waan nama miidhuu hin jiru. Si gargaara. Garuu afaan kee gattee federaala keessatti illee hojjechuu hin danda'attee afaan kee maal si godhaannoo gandattafaa jechuun suni akkuma warri Minilikii kaasanii imaammata baasanii afaan ofii nama dagachiisanii nama afaan Oromoo haasa'u illee arrabsanii akkasuma sana ta'uudhaaf beektaa. Homaas hin fayyadu addunyaa irrattis hin fayyadu federaala keessattis hin fayyadu. Kanaaf maal haa ta'u yeroo hin baratin jechuudha miti. Akkasi. Hin guddifatin jechuudha. Akkuma kana. Kuni cunqursa caalaa kun cunqursa waanidha jechuudhaan bara. Operation. Dhuguma. Akkasumatti akkasi. Namni kanaan gowwoomuun irra hin jiru. Afaan ofii guddifataa kan alagaa Ingiliffaas jabeeffatu. Haa ta'u. Afaan ofii kan jabeeffatee uummata isaa keessatti fayyadamaa. Maaltu beekaa waggaa baay'ee booddee afaan Oromoo kan addunyaa ta'uu jedhama maaltu beeka. Dhugaadhuma. Kanaaf Oromoon gowwoominaa afaan. Egaa
dhuguma afaan Oromoo abjuu akkasiitu jira. Afaan addunyaa ta'a jedhamee kan eegamudha. Biyya sana keessatti keessumaa linguistiksiinsaa gaafa kompiitara keessa dhufu nama rakkisu akka barbaannetti akkuma afaan Ingiliziitti appilikeeshiniin adda addaa yeroo itti hojjetamudha. Afaan kun afaan baay'ee guddachuu danda'udha dooktar. Mee erga gara biyya hambaa dhuftanii immoo erga gara biyya alaa kanatti dhuftanii immoo afaan haaraa afaanuma kan keenya hin taane iyyuu barachuun dirqama ta'ee afaan warra Awurooppaa ittiin hojjechuudhaaf jettan. Afaan keenya gara biyya alaa kanatti maal fakkaata? Mee akkuma waliigalaa biyya Awurooppaattis ta'ee muuxannoo ormaa fi taajjabbiidhuma akka waliigalaatti qabdanis yoo ta'e Oromoon guutuu biyya addunyaa kanarra faca'ee jira gaahiree jireenyaa ta'ee ardii torban irrayyuu jira. Afaan Oromoo kun biyya alaa kana keessatti daa'imman barsiisuu wal qabatee wanti jiru jabaataadha moo laafaadha? Maal ilaaltu kun? Baay'ee laafaadha. Tole. Kan daa'immanii keessumaa laafaadha. Warri afaan Oromoo barsiisanii guddatanii biyya alaa ba'anii oggoo darganii afaan isaanii haasa'u. Yoo dhossuu ta'e malee. Gadi immoo dhossayyuuti ammayyuu. Ammayyuu hordosee afaan Amaaraatti fiiga. Qubee afaan Oromoodhaa barachuun kan saabiyaa barachuu caalaa nama rakkisu. Oromoon alatti yaa'e gariin qubee barachuu dhiiseetu afaan Amaaramaa sanaan barreessan ammayyuu. Kan akka godhaa jirantu jira. Kan hin beeku jira jechuudha. Warrumti amma gurguddoon warri barnoota gurguddaa doktora ta'anii biyya alaa kana hojjetanii kan yuunivarsiitiilee barsiisanii afaan Oromootiin barsiisuu hin danda'an. Afaan Oromoo barreessuu hin danda'an. Dubbisuu illee hin danda'an. Eessatti fiiguu afaan Ingiliffaa yookiin immoo biyya jiranitti afaan biyya sanaatti fiigu isaan barreessu malee afaan Oromoodhaa afaan Oromoo barachuu hin barbaadan. An kun maaliif akka akkas ta'uu baay'ee naan galuunaaf. Afaan kee afaan abbaa keetii kan haadha keetii kan fira keetii biyya keessaa keessatti hidhattee guddatte achi gatteetu isa qubee sana barattee ittiin barreessuu dhiifteetu kan Oromaatiin barreessita. Kan afaan Oromootiin immoo barreesseetti ergite dubbisuu hin danda'u hin gatabeetta. Kan naqu namatti illee jira. Biyya keessallee biyyuma keessallee. Waan ajaa'ibaati. Biyyuma keessallee Oromooti biyya keessa jiranii warri barnoota guddaa baratanii yoo jedhaman kuni afaan Oromoo dubbisuus barreessuus hin danda'an kan ajaa'iba namatti ta'u kana. Ijoollee humna biyyaayyuu isin akkaatti isin barsiiftan hin beeku malee amma qubee barreessuudhaaf sirnaan hin barreessanii sirnaan hin beekan. Amma ijoolleen fira kooti ogguun waan barreessanii meelii irratti yookiin messenjerii irratti barreessanii irree deebi'ee dubbisa malee naan galu waa isaan barreessan. Nama jaalladha. Dhufanii barreessanii ijoollee barattootatiin bara. Kan ammoo isintu itti gaafatamu. Haa ta'u. Isintu itti gaafatamu sirna amma biyyan bulchaa jedhu kanatu itti gaafatamu jechuudha. Haqee argee bar biyya dhaqee argee bar. Tole. Dan ture biyya ture. Yeroo tokko kan ture jechuudha. Tole. Amma ji'a sadii dura deddeebi'e. Waan ajaa'iba ta'u ijoolleen afaan Oromoodhaa barreessuu hin danda'an dubbisuu hin danda'an. Barsiisotis illee akkasuma akkasitti argee bara. Kuni maali? Istaandardiin barnootaa kufee guddaa kufee jira jechuudha. Isa kana argaa jira. Biyya alaatti immoo ijoollee biyya alaatti dhalatan immoo biyyatti dhalatan kanatu caalsifatu aadaa sana fudhataniiru. Kan balleessu immoo baay'een isaanii warra maatiidha. As Noorwee kanatti nama ijoollee dhalatanii afaan nooshkii malee wajjin haasa'an maaliif akka gootu gaafadheera nama tokko. Tole. Ittiin afaan barannaa kan jedhantu jira. Isaanii wajjin afaan biyya naa haasofne malee barachuu dadhabnee dhufu.
warra akkasii waan argee jechuudha. Ani amma sarpiraayizii waan sitti himu ijoolleen kun hundeetti na rakkisanii turan. Tole. Ollaanii afaan Amaaraa isaa kaan Guraageedha kaan Tigireedha afaan Amaaraa. Ijoolleen isaanii afaan Amaaraati. Mana barnootaatti afaan Amaaraa osoo fiddeedha. Mana itti nu rakkisanii jechuudha. Garuu Oromoodha. Ijoollee maarree kan nurraa argamu. Yoo wala maal godhe sitti fakkaata. Nummoo afaan Oromootiin haasofna. Yoo isaan gaaffii nu gaafatanii afaan Oromootiin deebifnaaf. Yoo isaan ajajnee afaan Oromootiin ajajna. Kan ammoo hin dhagahu. Booddee gaafa haasawutti kaanii haasaan akka keenyaa jechuudha. Biyya alaattis kanaafiti warratu balleessaa kan jedheef kanaafani. Mana keessatti afaanuma Oromoo wajjin haasa'uu barbaachisaadha. Asitti illee dubareetti warra akkas haasaanii ijoollee isaanii afaan Oromoo akkuma isaanii kan haasaantu jira. Kan jireenya jiru jechuudha. Tole. Afaan Oromoo manni barnootaa afaan Oromoo banameera adda kan osolotti. Ijoollee geessu torbeetti. Torbeetti yeroo tokko. Tokko geessu guyyaa sanbata dura. Achitti barsiisu jechuudha. Ijoollee achitti hin baratu waan barsiisaan jedhu isuma dhaga'u achi mutti gabbaan afaan Noorweetti gadi taa'u jechuudha. Inni kun egaa ijoolleen mana barnootaa afaan Oromoo baratanii torbee kan kuni utuu warri isaanii immoo mana keessaa afaan Oromoo duwwaa wajjin isaanii hin baratu jechuudha. Akkasitti gorsan. Tole erga immoo isin kan itti gaafatamu jettanii itti gaafataman ulaattanii dooktar attamattam goonee yoo barsiifne ijoollee kana afaan isaanii jaallachiisuu dandeenya. Maatiinis immoo waan irraa barsiisu bifa kamiyyuu qindeessineef bifa dijitaaliitiin immoo bifa barruutiin immoo darbee immoo attamittiin biyya tokkorra teenyee guutummaa biyya hundumaa keessatti muuxannoowwan afaanuma kana alfaabeetiidhaa kaanee qubee lakkaa'uudhaa kaasnee hamma walxaxiinsa complex structure isaatti afaan kana tokko lamaan dubbisuu, barreessuu, dubbachuu, dhaggeeffachuu wantoota kana akkamittiin yoo barsiifne irraa ijoolleen kunis aadaa biyyichaa wajjin wal simsiistee afaan ishee jaallattee maatiinis immoo itti gaafatama kana dirqama kana fudhatee barsiisa jettanii yaaddu. Namoota waa barsiisuu danda'aniif afaan barsiisuu danda'anii fi muuxannoo afaanii qabanii akkamittiin gorsitu metodoloojii akkamii yoo gargaara? Kan hin gorsu. Waa'ee muuxannoo afaanii kana qabdanii ijoollee keessumaa ijoolleen waan isaan harkisu barbaadu beekte. Tole. Waan isaan harkisu. Diraamaa fa'aa. Akka waan adda addaa kana kan piikcharii agarsiisanii. Tole. Qabaan qabanii kan barsiisanii. Egaa isintu warra afaan barsiisuu akkasitti yoo qopheessitanii ijoollee warri immoo isa kana ijoollee barsiisuudhaaf sagantaa baasuufiitu irra jira. Ijoolleen mana barnootaa olti miti. Mana barnootaa kanarraa hoomworkii kennamaa fi hojjetu miti afaan biyya biyyaniitti. Isa keessaa isa kanaafis immoo qooda kennanii akka ijoolleen kun kan ammoo hordoftu gochuun sagantaa baasuu yeroo gabaabaa yeroo kennu yeroo dheeraa guyyaa sanbataa fa'aa dhugguu isaanii qayyabatanii waan ta'anii isa kana immoo akka dirqamaatti compulsory dirqama afaan barachuu aadaa ofii barachuun dirqama jedhamee sagantaa baasanii akkasitti waan isin qopheessitan kana yoo ijoollee irratti hirmaachisaniiti nama harkisa ijoollee waan harkisu waan ijoollee harkisu waan isaanii hin nuffisiifne yeroo gabaabaa akkasitti qopheessanii hin kaa'achuudha. Akka itti haala. Isin immoo saafannoo jechuun neetwoorkii hojjetudha addunyaa irratti. Akka neetwoorkii hojjetaatii ijoollee addunyaa irra jiran ijoollee Oromoodha. Akka nama isin jedhe kanatti dhuunfachiisuu dandeessu, harkisuu dandeessu. Waan nama harkisu hojjetaa. Waan ijoollee harkisu. Ijoollee waa'ee isaan harkisuu barbaadu. Waan gaggabaabaa. Amma addaatti sheedilee jechuun
waan nama nuffisiisu jechuudha. Tole. Afaan Noorwee sheedilee jedhama. Sheedileetti ijoollee. Yoo waan isaan hin harkifne hojjetamu. Akkasuma kanatti waliin mari'adhaatii warra teekinooloojii kana baratanis waliin mari'adhaatii akkasitti qopheessaa addunyaa irratti neetwoorkii hojjedhaatii maatiinis immoo dirqama qabatee proogiraamii baafatee ijoollee isaaniif kan barsiisan gochuun ni wayyeessa jedhee yaada. Ulfaadhaa Dooktar. Kun waan dirqamaatii nus isaa isin nutti kennitan kana hin hojjenna. Waadaa hin seenna. Maatiinis koomunitiin mana amantaas adda addaas akkuma kanammoo karaa adda addaatiin Oromoon guutummaa biyya lafaarra jirtanis karaa adda addaatiin iddoo jiru riisoorsii jiru muuxannoowwan jiranii daa'imman keessan maal akka barbaadan yoo attamitti baratan akka itti gammadan gamoo neetwoorkii keenyaatiin akka nu ergitanii fi immoo waan isaanii barbaachisu bifa dijitaaliitiin, bifa appilikeeshinii, bifa geemiitiin afaan kana hojjennee ijoolleen telefoona isaaniirra taa'anii akka isaan barachuu danda'an, gammadaa afaan isaanii akka isaan barachuu danda'an taasisuu irratti nus waadaa hin gallaa hamma humna keenyaatti jabaannee hin hojjennaa. Waa xiqqootti sii dabaluu. Eeyyatti naa dabalaa Dooktar. Achumaan dhaamsa dhumaas, dhaamsa gorsaas, waan afaanii biyya alaa, biyya keessaas nuu kennaati ittumaan nuu gudunfaa tole. Ijoolleen ammaa kuni teekinooloojii ammaa kana hordoftee jirti. Dhugaa. Hedduun ishee ammaa moobaayilii of hirkaa qabdi. Moobaayilii kana goraa oolti. Tole. Moobaayilii kana irratti waan adda addaa argamu jechuudha. Waan isaan harkisu, waan isaan kofalchiisu, isaan kana akka isaanis waan kana Oromoo kanas achi keessa seenee isaan akka intarestiitti ta'anii fedhiitti godhatanii baratanii fi waan moobaayilii kana irratti faca'u, waan viidiyoo irratti faca'u kana magaalaa qindeessaa fi hojjedhaa irratti facaasaa. Haa ta'u. Haa ta'u egaa daawwattoota keenyaa dhimma afaanis ilaalchisee hayyuu keenyaa Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo ilaalchisee dhaamsa isaan afaan irratti nuu kennan kana hojiitti jijjiirraa. Isinis guutummaa biyya lafaarra kan jirtanii attamiin daa'imman keessan afaan barachuutti akka gammaddu dhaamsa akka nuu ergitan isin gaafataa. Gama dandeenyeen warri afaan dandeenyus, warri teknooloojii dandeenyus, warri sooftuweerii kana dandeenyus, warri gara barnoota afaanii kana gara appilikeeshiniitti jijjiirtanii bifa geemii, bifa taphaatiin daa'imman keenya biyya lafaarra jiraatanii fi biyya keessas kan jiraatan barsiisuu karaa itti dandeenyu teknooloojii aksesii waan asii qabnuu fi akka nu gargaartanii fi odeeffannoo akka nu geessan akkuma kanas muuxannoo keessan akka nu qooddan gamanumaan waamicha isinii taasisaa. Hayyuu keenya Dooktar Daggafaa Abdiisaa Tuuchoo mata duree dhimma biraa irratti dhimma qabsoo Oromoo keessatti injifannoowwan turanii fi mudannoowwan hamma ammaatti jiranii fi akkuma kanammoo dhaamsa egeree maal gochuu akka qabu Oromoon kan jedhu irratti immoo marsaa itti aanutti kutaa biraa keessatti qabadheetan isinii dhiyaadhaa. Ammaaf egaa hayyuu keenya naa dhiyaachuu keessaniitiif utuu nan dhufeen yeroo 6-5 oliif dhiyaatanii deddeebitanii dhaloota kana barsiisuu keessaniif ammas irra deebi'een maqaa Oromoo alaaf keessa jiru hundumaatiin ani isin galateeffadha. Baay'ee fayyaa ta'ee akkuma duraan jedhe mana qofaa miti baay'eetu jira. Guuboo baay'eetu jira. Oromoo keessa guuboo baay'eetu jira. Kuusa beekumsaa baay'eetu jira. Isaan kan iyyaafadhaatii gaafadhaa akka barsiisan akka uummata isaaniitti dhaamsa utuu du'iin dabarsan erga du'anii booddee beekumsa sana wajjin duubeetta. Inni sun akka hin taane akka nu kanaan dura abbootii keenya akaakayyootii keenya utuu hin gaafatin wallaalummaa irraan kan ka'e utuu waan isaan keessa darbanii waan durii kana utuu hin gaafatin inni dura aduun isaanii kuusaa beekumsaatii fi insaayikilooppidiyaa beekumsaatu nu duraa gubatee owwaalame jechuudha. Akka akkas hin taaneef dhaloota amma jiranii fi warri umurii kootiin jiranii warri umurii kootiin irra jiranillee warri naan gadi jiranillee kuusa beekumsaa baay'ee waan qabanii fi adaraa keessatti iyyaafadhaatii gaafadhaa. Facaasaa teknooloojiin gaarii amma feesbuukii irratti facaasuu waan adda addaa irratti barsiisuun akka yeroo durii sana miti
amma wanta danaa munaasuun kuni Oromiyaas ta'ee biyya addunyaa ta'ee hundumaa gaha. Dhugaa. Kanaaf iyyaafadhaatii gaafadhaa jira. Huuboo baay'eetu jira. Kuusaa baay'eetu jira Oromoo keessa. Kuusa beekumsaa baay'eetu jira jechuudha. Inni kun akka nuyi gaabbinaa booda akka isinis hin gaabbine akka isin dabarree isin gorsaa jechuudha fayyaa ta'e. Ulfaadhaa Dooktara. Haa ta'u irraa hawwanna hojiitti isin eegnaa nuu jiraadhaa ulfaadhaa horaa. Daawwattoota keenya. Waan ofii maaloo iswal sakaaluu cimsaan si caalu. Studio. Ortega namako pura gadati matago totako kerechati. Timbola sene kiametu ate la famiti dache chaltu sorati umama kanunda futatu nafno tureruso somaranya tane garabadapte ka kanavno samane oromiatia